dubartummaa 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 dubartummaa. Dubartiin utubaa misoomaa nageenyaa fi dimokiraasii taate siidaa yaadannoo bu'uura guddinaaf kaa'ame keessatti hirmaannaa keenya cimsuun anis atis isheenis isaanis hundumti keenya bakka jirrutti xomboora guddinaa qabate dagaagee hundaa akka hawwatuuf warraaqummaa keenya mirkaneessaa hudhaa guddinaa kan ta'e rakkoo bulchiinsa gaarii kiraa sassaabdummaa saaxiluun riifoormii guddina naannoo keenyaa itti hafuufsiifnu. Gola keessaa gadi baanee mootummaa waliin teenyee mari'annee galataa fi komii qabnu dhiyeessinee galataa fi odeessinee uumaan nu dhaggeeffatee karoora baafatee fayyadamummaa keenyaaf abukaatoo ta'ee nu cina dhaabbatee fayyadamummaa keenyaaf abukaatoo. Hundumtu keessanii kanneen guyyaa irraa asii argamtanii waamicha keenyaas kan nuu kabajanii baga nagayaan dhuftan jennaa hundumtu keessanii galatoomaa jennaatti qaabita. Guyyaan irraa kun ayyaanaati. Guyyaa ayyaana maarkeetiiti. Guyyaa bilisummaa guyyaatti bilisooman mirgi dubartiiti. Guyyaatti bilisoomte mirgi dubartiiti.